Akkam jirta? Dirtamu be. Maalan jira kunoo dhagaan jirtu? Maan badde. Nan jira wallaahi nan dhufa. Badde si yaanne. Anis baay'een si yaade. Wallahi. Wallaahi. Wana jiraachuu keenya irraa fattee tadhiis. La. Kan kasi irraa fadhamu. Nasi. Jolle way masih. Inu ijiru dhufu qaba inu si yaanne naan jedhan. Nan dhufa. Inshallah. Wajjin akkami? Sibira jiru wallaahi bareedaadha. Sibira jiru ijoolleen. Na bira yeroo asi miidiyaatti waan hin beekanu suma laalu malee suma takatattalu malee. Eeshi nan dhufa. Bakka Ahmadiin naaf bilbilu nan dhufa dhufeensin dubbisa. Okay. Dhufeensin ziyaara. Kanaan Muhammaddiin. Ati naan bilbilin. Izin bilbila. Shamarran imaaraatiin keessa jirtan guutuun keessa natti dawwalaan. Ana ko obboleettii keetiitti maal rakkoo qabu? Obboleettiin qabu. Dhiisi ishee akkuma waa biraatti sitti dawwalaanis. Dhugaamu. Adda taanaan asitti na kaaddee waliin gadda obboleettiidha waliin jenneenu. Afee? Wallaahi obboleettummaa hunda galcheera. Tiyan gadhiiseera hundaafu. Okay. Amma na bira gahuutti garuu obboleessa. Akkuma bareedduu wayii dhufteetti. Akka bareedduu hunda Masii. Oh, mueko. Jirtaa giiftiyyee. Alhamdulillah. Nagaa bareeda. Eessa jirta giiftii koo? Dubai jira. Mana ijaazaa moo talabaa? Lakki mana ijaazaa jira. Talabaadha? Wal arguun nan deemu. Talabaa na baatee? Baay'ee bultii. Okay, bultii ijaarrattee? Ini ijaarranne. Rabbi sittee ijaaru. Maal jettee kaate obboleessa koo maal jettee kaate? Jaalala biraati miti beemuyye. Obboleessummaan hin barbaadu. Oh. Ani hin barbaadu akka obboleessa hin qabu. Hin barbaadu. Diinaamoti Yesus. Hojjaan barbaadama hojjaa singalcha ayidii isinirraa hojjetan jenne. Ayidii hojjetan chuubii? Ayidii sirraa hojjechiisee si galchuu moo Inshallah. Mana hojii jirta amma? Qaama afurii akka gaariitti hojjetaadha. 8,800 kashii qabaadhaan. Kashii tiree. Kootaa qabu. Kana jedhu. Dhiira malee dubartiin mun barbaadu. Kootaan qabuun kan dubartii. Dhiira bicha barbaada. La hin barbaanne obboleessu. Gaafii gaafiitti gaafataa dabar. Maasii galchee naan gaafatta. Viidiyoo baa yalla narra bu'a. Gaafuratti gadi jechuudha kana laggee. Maalee. Eshi. Shamara tokko kan hojii barbaadu barbaadaan. Hojii suuqii hojjechuu. Haalli rifeensaa, luuccaa, dhaaba, qalloo, dheerina kan qabdu. Inni kun hojiidhaaf miti. Wallaahi hojiidhaaf. Qalloo bareedduu mataa luuccaa kan maddiisii bareedu funyaansi mataa waan barbaadeef kan qaban.
Ani bareedu. Odeessanii hin bareedda giiftii koo mataa keetii bucuudha hin ta'u mataa dheeraan barbaada. Lakki mataan kiyya dheeraadha. Ani on bareedu. Emiroo kee An sila anatti fakkaata garuu wajjii ofii fan qaba. maqaan kun maaliif barbaachise Emiroo kee maal jechuu barbaaddeetti natti rabbi si haa micciira mati Emiroo keetti micciiratte maal maqaan kee sirrii maa inni Eenyuun diga? Emiroo kee maqaan kee sirrii eenyuunni Ruqiyaati. maaliif inni qubee garagalchite jechuudha Ha? Ruqiyaan akkam bareeda beektaa Wallahi. wallaahi maal Emiroo kee maa inni natti himime maal irraa kaatee Emiroo kee jette namarraa adda ta'uufi Amin be. eegee qabdaa Amin be gulaan naman jedheen nan. eegee qabdaa insha Allah namni joonjii si haa joonjii qilee si haa galchu eegee qabdaati Mube eegee jechuun waan biraati gara biraati. Emru ke jechuun baraaduu jechuudha mubee. afaan maaliitiin baangaalii moo Afaan Ameerikaatiin. Ameerikaa. adeemsuu Ameerikaa. kan jechuun na amani yookiin baangaalii si moggaase maqaa kana yookiin paakistaanii si moggaase Waa hilaal bimmaa. ya baangaalii lomba taa'ee gadi san jedhama aduun cilmi jijjiiradhu ishii dhageesse hin dhaga'ama Okay. dhaxxee immoo riqee ruqii ruqoo hin jedhi riqiyyaa jedhi abbaan keessatti moggaasetti taa'ee naal shakli dhabee jedhi maqaa jaraa jibbanii bitanii maqaa maatiin jaraa moggaase hundinuu wallaahi wabillaahi ijoollee shamarranii maaraatiin keessa jiran parsantii 90 kijibdoota maqaa yoo sulee maqaan si suufiyaa yoo ta'e hannu yoo hanaanin ta'e immoo Maal suufii tokkine kaanummoo. yoo suusii ta'e immoo lakkii boo maqaa suusiin beeku namni baadiyyaa keenya amma ijoolleen biyya keessatti maqaansi Mariyamaa jedhanii yoo maatii moggaasanii maarii jettee irraa kuttee rabbi si haa kutu eegeen keessa irraa citu maarii jettee dhuftee as baatte yoo maqaan Faaxumaa jedhame Sababa siitee. fatfat fotootee futuu ምናምን shamarri mataan nagaadhaa garuu joonjii duwwaan na jalaa deemaa boonatti Kana sifatanii kaa maal jettuut? maqaa keessan dhuguma faaxee atti yoo ta'e faaxee Isayyuu warra Imaaraatii qofaa keessa miti. waa'een biyya biraa haasa'uun nan laallatu ana Imaaraatii Maatiin. keessatti Bulchaa Imaaraatiitiin. bulchaa Imaaraatiitiin beektumu maal gochuun nu fedhan Okay. lollee kaayiroo teenyee lollee injifannee dhufnee qabannee taa'arra Okay. akka dhiiraatti jechuudha. Akkasaan Antan jijjiiradha haasaa. bakka gisee Hello. rukutti jijjiiradhe nagas filaan mubee. Hello. Itoophiyaa jedhamsini. Dhaggeeffadhu sittani maqiftii koo. Maqaa abbaan keessan isinii uume isinii kenne jijjiiruun maqaa keessa itti saalfattu fuula keessa itti saalfattu qeensa keessa itti saalfattu harma keessa itti saalfattu inni tokko harma guddaa barbaada inni tokko harma xiqqaa barbaada inni tokko uruu dhiphoo barbaada inni tokko uruu yabbuu barbaada inni tokko ija guddaa barbaada inni tokko ija bubbucuu barbaada inni tokko harma tokko dheeraa harma tokko gabaabaa barbaada inni tokko daabbaa guddaa barbaada inni kaan immoo yaa rabbi daabbaan irraa fixee qullaa deemuu barbaada inni tokko surree uffata inni tokko qamisii uffata inni tokko mataan dhaabata inni tokko udduraan siqa maal leessa sin keenya boo isin dadhabneem maqaa kee jalaa kun suusuu siifuu laa maqaa jalaa laala fifi lulu simsim samii aduu dhabati ishii juujuu zuuzuu yoo nam maqaa akkanaa hin balleessin Imaaraatiin keessaa abbaan kun allachinen keessan immoo walitti gadi aana liyyuu utuu jilbasii uffatarraa baasuu danda'amna irraa baasaa ilaalanii jilbisii kun akka sangaa waggaa 7 qotee gurraachee lombochaa jira lombaachaa. Siidhaa minni mubaarak. Jilbi moo?
اوكي ميمنو ادرا خل انجر جل بدر كي سنمو اصلا يا ده تارتو سغد يا ده ما تاجي والله تنسين ما في يادن ما ati nama tokko itti dhibban balleessin. Koi Nu suman hundatti gafadha waa'ee ta'uu ofitti kaaftee ta koi baka warri gammi uti qabadha ofitti kaaftee ti mucaawun harra miti okay waan si gaafadha sagadar taati wallahi. rabbiin lamaa miti tokko Tokko. harri duniyaadha boraakiraadha Yaa. dukkanni kun naanifin hadda waqtii shananuu sagadeen seeraan bakkaan ga'e jedhi du'aan koo mana kanaa fuudhamu jedhi Adda waan hin kanneefan qaba sagadamaan bitadhe adda guyyaa hadhaa qofatti. Guyyaa hadhaa hin gugguutu jiru. kaleessa kakadhu Warabbi sagadeera. la kaleessa waqtii shanan sagadeera rabbiin waqtii kadhadhu waqtii du'a kootu yaa godhu jedhi maaliif si tofitti na kaase kaa hojii keessan hin beekamu Engadda garuu wayitii shanan saa sagadeera. Naa kaasu. rabbiin du'aan koo amma dhufame manaa fuudhamu jedhi waraabaa ijoollee meeqa takka reeka gati kanaafan jedhee man hojii keessa nan beekaa man maal tofitti na anoo walitti qabaan jedhaa jira abbaan keessa of ilaallatu maal dhuftee ofitti na tutte zim jedhee taa'e us dubartii meeqa tas keessa jirti ana dubartii irraa falma ana dubartii irraa naaman jettee naan xaasi godhe taa'e gadi barumsa sifa ta'u eshi shamarran harki caalaan keessan maqaadhaaf islaama malee qiblaan beektanu hin sagaddanu sheemiidha jechuudha. Ni maal qabdi amma imiroo kee jettee maqaa balaasiiti kun hundi balaa imiroo keeti yoo hin saganne akkuma mana fincaanii galleen coccobsaa ba'uu taanaan maa sanuma kaa warri saganne kun Bakka nagaan ola haasaan tarafa geera. yalla kota aslan dubartii keessa barbaadatu yoo si galchi jiru yoo hin saganne maal qabdu rabbiin malee isin tokko geeffadha hundi keessan shamarran ani intinaaf hin jenne hanaaniif hin jenne she is my sister obboleettii kooti imroo keessa obboleettii kooti naaf yaadis warra dhufan guutuun obbolaa kooti dubartii dhumti gastii jala teessanii nama 751 keessaa dubartii yoo xiqqaate nama 500 obboleetti hadha sagadde ni of gaafadhume yoo maqaate manni kun mana walqixxaati kiristaanni ol gala islaamni ol gala peente abbaan barbaade zaw jedhe ol gala masgidas miti charchiis miti manni koo charchiis miti masgidas miti